miilarra na ijjatte jechuun hin barbaachisu uumama karaa keessa ta'an. Maqaa arsiitii yoo banadhe yoo namni narra ijjate. Arsiituu itee jechuun hedduu namatti ulfaatu. Maqaa Oromootiin banadhe maqaa kiyyaan bakka bu'u. Ati mau ijazah buufattee nuti waan garaa guggubani binti naan baay'eetti ati faaqee sun dhugaa jetteedha. Binti na jala adeema. Uummanni binti kun naan adeema. Afaan badanaan dubbisina jetti. Ooshiin liibii seente kinootti ka'an. Bar uummanni kun ifaa ol qabu. Binti wanta natu nu ga'e yor. Maqaa gandaa baattee gandan arrabsiiste. Cabaasin maqaa gootota illee lafa godhaa. Johaar kan jedhu lafa godhaa. Marroo kan jedhu lafa godhaa. Abiyyi kan jedhu lafa godhaa. Abiyyi sin arrabsiisina. Marroo sin arrabsiisina. Johaari sin arrabsiisina. Maquma keessan maquma abbaa keessaniitiin baafadhaa tiktooka banatte. Gannii girmaa. Ani amma Oroo kan jedhu kana jiru ergaa jijjiiratan girmaa kan jedhu irratti deebisa. Rabbuyyuu ani nasi jammaran maaliin nama arrabsaa miti ta'ullee ogumaan koomentii badaa barreessellee koomentii sun bool bahee ganni Oroo hagan jedhamu gannii girmaa haa jedhu of danda'e. Lafa godhaa maqaa gootaa. Lafa godhaa maqaa gandaa. Gandi keessan gabaan bahin. Uummata barramaa itti fufee. Beeka biyya alaa kana deemu. Biyya alaa biyya. Wara gaffiyaa kaashii nama. Cumaati shaayina lafa irraa deessa. Daawwiyyuu nu tumaal hin baattu. Inni kan isheeti. Warra. Amaariffaa. Amaariffaa lafa altaa lammoo. Facebook ayyuu Ramadaan baga siniin. Rufus kan dhugaa waaqayyo kan ishee no maasiisi. Anem sigarraba Saffaa Baalchaa. Sigarraba intalli ilma haadhatti baate ijoolleen xiyyaa haadhatti baate ati abarramtu ilmoon guddifachuudhaan. Ani kanan wanni ajaa'iba ta'e natti mul'ate tokko barri. Jechumti isaan jedhan kun eessatti baratan. Amma warri nama arrabsu irra caala kan nama arrabsu shaqqaala mana madaabii keessa jirtu kan kushiinaa arabaa keessa jirtu. Malee diyaaspooraan nama arrabsu beeku. Kan biyya Awurooppaa jiru tamaarullee baatu dirqii isa tamaarsisa biyya Awurooppaa sun kan nuu gamee qorqorroo mataa walii dhahu shamara biyya arabaa kushiinaa arabaa keessa jirtu. Kan kushiinaa arabaa keessa jirtu. Anu kushiinaa arabaa keessa jira nama na arrabsee jala baasan koomentii badaa yommuu faarfattullee nama arrabsanii ijoolleen tokko maal oduu isaan hin geenye iyyuu arrabsan garuu uf jala baasu malee nama akkanaan amma namshari mucayyoon tuni nama tokkoof jettee nama kana muluu arrabsite beektaa ishiin osoo nama san warra akkasiisa uf jala baastee osoo wayi koomentii cuuftee wanti akkasiillee bareedaadha. Garuu ijoolleen jechuudha biyyaa baatan kun akka biyyaa galtanittuu hin beektanii harmee teessanii arrabsinaa. Harmeen teessan isin wajjii waan meeqa taatee isin guddistee adda biddeena kana bira geettanii hojjettanii of jijjiiraattan. Harmeen nama hundaayyuu akka harmee teessaniitti ilaala. Namni harmee qabu harmee namaan arrabsu. Haati haadha wamaa wanti adda ta'u hin jiru. Ji'a 9 ciniinsattee isin dhaltee biyya namaa dhuftanii hojjettanii darajaa kana isin geettee isin guddisuuf akkasitti isin wajjin xurooftee isin dhiittee isin haadha keessanii arrabsisina. Haati nama hundaa haadhaayyuu. Baay'ee nama dhugaa waaqan beekuun akkamitti akka isin baay'ee nama jedhu. Biyya maa bifamu Habiibti biyya killoo sakkar maa bifamu alee hin hagaan dhugaa. Gannee akkam jiru. Hin hagaan. Baay'ee baga dhuftee dubbadhu. Nagaa jirtan. Sanuma kan inni harmee arsii maaf arrabsi yaa isin waliin qabeen waan arrabsi kan nufa miskiin danfa jala isaas dhaqee beeku fooloo isaa hin qabu hin hordofuun anillee arsiidhaan nallee na arrabsa. Miskiin illee waliin qabee arrabsi. Ganni maasi fakkaate ijoollee teenna. Namni Ganni akkam jirtu. Mucaan dubbatu. Namooti qabadhu shiinaa dubbatu. Sanakuma fayyaa keetti warri kaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
haalli aadaa kennaa garagara. Haalli aadaa kennaa yoo jedhu nuti akka Arsiititti namni nama hin beekne wayii karaa nama arrabsee namni sun si himatee namni sun deemee haadha gosaa yoo sii ta'e yookiin ka ati hin beekne ilaallu nuti hin beeknu miti. Akka sirna sirraa dhumu jira Arsiitti. Daadhii naqxee uffiftee nama hin beekne kana yoo laal haadha gosaa laal ganni yookiin iddoo bonayyaa ta'a laal bonayyaa gaaraati wanti kun. Garuu haadha gosaati si ooluu danda'a. Wanta kana dirqama uffistee daadhii naqxeet ofirraa jechuudha araarri bu'a. Isa lammataati. Namaa fi gosti adda daran. Nama arrabsuuf gosti. Ganyaan ta Arsiiti jedhanii Arsee akkamii akka aadaa keenyaatti ka Arsee intalli ta'uu gosaati, ilmi ta'uu gosaati. Ka uummatillee abbaa yoo ta'u taate gaafa gurguru abbaan ganni amma ganni adda kennuu hin danda'u. Ardaan mari'atu malee arda kenna. Intalli ta'a ardaati. Akkuma san immoo nuti dubartii ta'a alagaati. Ta'a alagaati jechuun ta'a ganda itti dhaydhu saniiti. Laala. Intalli tun ganyaa Arseeti. Egaa alaa fuudhanii jedhani ganyaa Arseeti. Ilma Arseeddeetti intalli Arseeddeetti. Ka arrabsitu immoo bira teettee hoo Arsee ilmoon isin deetu ilma Arseeti boru haala kamiini nuti shamarran odoon taane warri dhiiraa warri immoo warri soddaa bira taa'ee kana jedhu boru soddaatii fi gandi ittiin arrabsu xiqqeen hagana ga'u dalaguu jechuun nuti shamarran arrabsu otoo hin taane ganyaa teessa yoo alaa manatti fuutan jechuudha dubara alaa manatti fuutanii gosatti hin galtan gandatti hin galtan biyya feete jiraadhu Ayirooppaa jiraadhu Ameerikaa ani gosa malee jiraadhu. Gosa jechuun immoo abbaa manaa kiyya itti heerumisan kabajuu qaba dirqama. Maaliif gosa san ittiin nagale ilmootiyya gosa san himata. Ilmootiyya warra san himata. Argitanii intalli tun eega inni fuudhee jedhe biyya jiru sanii biyya fee haa deemu ilma Arseeddeetti. Intala Arseeddeetti. Lama haa fuudhani sadi haa fuudhan afur haa fuudhan wanni nu gahu hin jiru. Kuni jireenya isaaniiti. Akka itti horatuun abbaa beeki. Garuu hoo gara gosaatti taranii gosa tuquu jechuun keessattuu gosa keessaa bayan. Odoo namni badhee jedheen garuu intala Arseettiin galanii Arseen jechuun hin ta'u. Safuu guddaadha. Safuu guddaa safuu irraa booda hin qabne. An akka kiyyatti akkasitti fudhadhee laala. Nuyi dubaraatiif otoo hin taane warroottan dubartii fuudhee gosattii fi gandatti arrabsisiisuuf en ta'u boru ilmaan ilmoo isaaniitiif hin taane. Intalli tun hin hortii ilma daa'imni keessoo jedha nama fakkeenya Arsii himata, gosa himata, ganda himata. Boru haala kamiin nama fuula keessa laalan. En ta'u wanti ati ganni yeroo tokko dogongortu akka seenaatti siiteetti jechuudha boruufi. En ta'u wanti kuni safuu. Safuu jechuuf safuu asirra haasofnu bicha otoo hin taane otoo namni jiraatee biyyaan bad jiran malee wallaahi safuu jaarsonni teettee qalmaa fi daadhiin himtu wanti kun sila akka kennatti jechuudha dhugaa. Odoo biyya jiraate dargaggeessa kan fuudhanii jaarsonni dhaanatti uleedhaan akka arge wanta akkanaa kana. Kana isiniin jechuu fi hin fokkata haasawuttuu ganniitii hin fokkata. Isi shamarran keenya tasgabbaayaa maaliifi kuni nuti odoo hin taane nuyi warra alagaa jala jiru odoo hin taane mana keenya qabannee jiru odoo hin taane wanta ofii nama lamaa sadiif wanta warra safuun beeyni fi warra akkanuma waa'ee namaa keessatti inni haa ta'uuf jecha gosamu arrabsuun inni amma nama biraan arrabsin of arrabse of dhaane odoo beeki. Kanaaf dhiifa manaa godha ganneeti. Kanuma jechuu barbaada. Inni of arrabsee bara dhuguma sinin jedha bar haadha ofii arrabsee of arrabsee ilmoo isaa arrabsee haadha manaa isaa arrabsee of arrabse. Reediin inni eessatti fakkaate Arseen ijoollee Arsee waan arrabseetti fakkaate gin ijoolleen Arsee immoo wanni beekuu qabu gaafa inni dhabamee argaa quraanyaa ta'ee du'aa fi afaan fi guddaa ta'ee san lubbuu isaa ka baraare ilmaan Arsee harreen arrabse shamaruma Arsee harreen arrabse kanaadhaan lubbuu isaa baraare. Duruuyyuu sareen waan karraa dhabde nama nyaatti dhugaa sareen nama cidilti. Odoo beeku nama sammuun isaa beekaa ta'e yaa jamaa maala isinitti balleessa hoggaa tokko maradii ajandaa na godhatan maaluma isin godhinarraa gadi waan eenyu ajjeese boo nuti isa arrabsineerra narrabsinaan isa arrabsa harreedii arrabse bar hoo baay'atan nama 10 hin ta'an nama 10 je'ee miiliheena tokko ol arrabsuun sorry ofii arrabseen miliyoona 10 miliyoona 20
Kam nagaa fayyaadha jirtanii abu aaraan qabaata akka buqqaafadhu. Dhiifama lakkii dhiifama ani isin gaafadha. Dubbadhu haadhu. Dhugaa rabbii yoo jedhee ani tiktokii gara tiktokii gad dhufe mokonoo waggaa 8 takkaa nama akka edaa aareetis hin beeku taazzabeellee hin beeku. Isaa fi fakkaattoota isaa jechuudha. Akkasitti irra gattaa'ee za'aatii dheeraa san namni haadhaa fi obboleeyyan isaa baay'een gatti dhugaa rabbii baay'een gatti ani bara namni dilli kun kaasirra jiru bara afaan Oromoo dubbate malee Oromoo miti namni akkamitti namni saba isaatii miti gosa isaa akkamitti akkasii arrabsa namni gosa isaa akkasitti gadi taa'ee lafeedhaan gadi taa'ee hedduudha dhaggeeffame ani akka kiyyaatti kutaa biraatii miti Oromoon sabni biraatu akkasitti miti nama urte jiru nama muraasa waan aara xiqqashaa sanii dabarsa laakiin za'aa takka ol arsii jedhee maqaa arsii kaasee maajii irratti fakkeeffachuudhaaf warra maqaa arsii baay'atan jedhe no akkasii miti turaan akka kallattumaan arrabsaa tura viidiyoo nuti akkasii bitte kallattiidhaan kun dhiifama Ani jalan tu jalan merki jalan tu reba haga saat ini cufati dia jalan tu. Jalan tu reba wah ini jadi tu reba mana tu reba. Maal beektaa maajii irratti eega quufee booda warra maqaa arsii maali caboo fi goondareen achi dhalte jedhee maal aboo absuudha. Ani amma fakkeenyaaf namni Harargee tokko ka'ee akkas silaa jedhe namni Shawaa takka dhufee sila akkas jedhe uumaa nan arsu maaliif hin beeku waa'ee arsii. Garuu yaala bobbaasee karaa farsoo kanaa fi Oromoo si komaachee bar Oromummaa kanaa kaleessa gaafa dhukkubsatee bar ijoolleen kijiba ja'anii kutaan biraa kan irratti duraa turan ijoolluma shamarran arsii kanaatiitu cinaa dhaabbate lubbuu isaa kana baraare ani gadi ba'ee dhiifama cinaa jirullee ani akka nama Oromoo tokkotti Oromummaa waliin qabnu tokkotti an nama dhiifama godhuufi miti. Dhiifama si arrabsanii quufanii dhiifama si jaannoo kun dhiifama darbu hin qabu godhi. Bakka reeddiin akkana jee ibsuu hin danda'u dhugaa kiyyaan. Namni bara jecha tokko aaree ni dubbata, 2 aaree ni dubbata, 3 aaree ni dubbata. Miliyoona tokko za'a 2 ol akkasitti wanti jiruun namichi kun yoo lakkaawwatee yoo ani arsii natti fakkaatu kana isaatu arsii miti. Namni ani amma maarree haadha keetii numa jetta yeroo takkaaf sakandii takka sirraa baafta. Garuu deddeebi'ee warra qaaman dhiqanne warra maarree hin jenne dhiirtii baalee bakka nurraa qabbaneessitanii arsiin baay'ina shamarranii qabdi silaa hin kitaannatanii. Itti soori hedduun gatte dhugaa Oromoon biraatu cinaa dhaabbattee waan akkanaa kana deeggaruu hin qabdu. Waan dhiifamaan dabroo qabu miti namichi kun haa qoratamuun ja'an shakkiin irraa qaba. Itti fufa galatu. Ganni dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganni akkam jirta nagaa keeti? Haala habibi. Ani waan baay'ee dubbatu hin barbaadu. Namni baay'een dubbatee jiraarra. Gabaabsee akka intala arsii keessatti dhalatte intala safuu guddatte intala aadaan guddattee takkatti duraan dursee wanti reendiin nama dhuunfaa tokko waan dhuunfaatirraa hagana ajandaa godhatanii dubbatuun an akka kiyyatti nama qaaneessa namni illee dubbatuu hin qabu ture. Ganni naaf kenni yeroo tokko meeshaa bakaan koo dalagaan jiru. Yalla dubbadhu ta'ee. Ageeffatu adiis rakkoon qaba. Dubbadhu haadha koshi si dabarsideerti ishiin dabaree dubbadhu. Okay, galati. Maal nu arrabsi? Eenyuun nu arrabsisiise? Ani warrummaan inni kaleessa maqaa arsii kaasee ittiin nu arrabsisunu arsii ta'uu maaliin yaani ragaan isaa maaliin ani maqaa kiyya arsii jedhee baafatuu danda'a.
Arsi Hararge jedhee baafatu danda'a. Garuu immoo foon xannacha tokkichaaf foon muluun ajaa'iba. Wallaahi ani koomentii nama dhuunfaa tokko koomentii badaallee barreessee hin beeku. Gara tiktookii kana erga nama tokkoon as jalatti ka'ash kaabbatu hin arrabsineenni. Si jammar waan tokko na dhageeffadha warri as jala jirtan hundi keessan durbillee dhiirtillee na dhageeffatu. Nama jaartiin isaa gadi baatee nama arrabsitu dhufee jaartii ofii tira nama arrabsu deemu dayyuusa. Jaalattee jibbitee reedi miti abbaan barbaadee dhufe tuni dayyuusa. Waan arsii arrabsitu tokkollee hin jiru. Sirriitti na dhageeffadha. Waan dayyuusa taateef gaafa jaartiin isaa waggaa tokko guutuu odoo inni jaartii isaa maree nam dhaqee jaartiin arrabsu. Jaartiin isaa gadi baatee ala lafti jaartiin nama arrabsitullee gursummaa. Abbaa manaa odoo qabdu gursummeenni hin dandeessiftu. Bulfatu waan hin dandeenyeef dayyuusa wajjin gadi baatee naman arrabsa. Jaartii ta'e bulfatu aslii ilaali. Dhageeffadhu sirriitti sitti hima. Asliin jaartiin isaa sooshaal miidiyaa fayyadamti guyyaa tokko nama arrabsitee hin beektu. Sigale namni jaartiin isaa nama arrabsitu jaartii isaa hin ammarre sooshaal miidiyaa namni waa isan godhu jecha gadi bayoo nama arrabse sheeni haa dhaga'u qeesin haa dhaga'u inni dayyuusa. Wanni isin arsii tan tokko hin jiru. Inni mataan isaa dayyuusa. Maaliif jennaan waggaa tokko guutuu bultii kiyya keessaa bahuu dadhabdanii jedhe. Waggaa tokko guutuu bultii isaa keessaa baasuu ka dhoggu waan inni jaartii isaa dayyuusa jala deemu hin ammariniifi malee osoo inni jaartii isaa ammaree namni tokko dhaqee isan arrabsu. Nam tokko dhaqee jaartii isaan arrabsu. Nam tokko dhaqee isan tuqu. Waan inni dayyuusa tahee namittiin gadi baatee guyyaarra nama arrabsitu dhaqee namni isa tuqee har'a inni illee gadi bayee akka nama tokko ta'e jaartii isaa haa ammaratu. Jaartii isaa haa eeggatu. Arsiin arrabsee oolee arsiin har'aa miti. Kan karaa bahaaratitti namni dhumuuf intala arsee fuudhuuf fungattee jaalattee jibbitee intala arsee fuudhuuf daaba taanan karaa bahaaratitti dhumta. Sirriitti dhageeffadhu durallee isinitti hime. Ergool garee ammallee waan dhiisuun qabu. Namni jaartii isaa hin ammaran. Odoo jaartiin isaa maarree maaliif reedii aslii arrabsuu dadhaban? Maaliif nasrii asitti hunoo gaafa takkitti gadi bahee dubbate hagasii as namni maa itti deebi'uu dadhabe? Waan jaartiin isaa kabaja qabdu waan ammaramtee mana ofii keessa bultuuf waan jaartii bultii taateef. Lammaffaa intala arsii jette sirriitti dhageeffadha. Jaartiin inni fuudhe ta'a arsee suni hagarraa gadi baatee amma si godhana eeggadhu dhaltuun arsii jette san hin jenne hin teette gosa isiin arrabsine maatii isiin arrabsine Mubaarak musammaa namni gaggara galchee arrabsaa ture afaan isaa gaggara galchee daa'ima isaa jaartiin isaa guyyaa takka gadi baatee dhagaye waan inni dayyuu san ta'iniif waan inni jaartii isaa bulcheef dhuunfaa isaa arrabsame malee nama tokko arrabsitee hin beektu. Akkasitti quba qabaadha namni arsiinu jala arrabse jettanii waccan innuyyuu arrabsamaadha innuyyuu dayyuusa isaayyuu jaartii isaattu bulcha. Harka jaartii isaa jira inni. Reediin akka duraanitii miti harka jaartii ammaa jira. Dhageessanii? Harka jaartii ammaa jira waan ta'eef isiiyyuu hin bulchine arsii bulchuu hin danda'u. Bakka arsii hin bu'u sirriitti ofii keessanii uf laala. Dayyuusa taatanii namallee dayyuusa hin godhina jedhaanii ani akkuma inni jedhee arsii silaa yoo arrabsullee ilaallatee arrabsuu qaba ture maatii arsii of jalaa qaba warri as jala deemtanii ashkaabbattanii yookaan reedii yookaan garas fakkaattanii deemtanii bultii nama keessa galtanillee warri haadha isaa gaggara galchaa jirtanillee dhiisa. Reediin haadha isaa walumatti qabee arrabse. Sii galee intala akkasitti kunnoo Gondar irraa fidanii itti dhalchanii yoo jedhu eenyutti dhalchan haadha keetitti. Eenyutti dhalchan haadha kiyyatti eenyutti dhalchan obboleetti keetitti akkasitti madaaluu qabdu. Yoo arrabsitu san gadi baate kutaa arsii bulu an kutaa namallee arrabsee hin beeku agarra dhuunfatti kutaa baasee arrabsee hin beeku. Garuu dhaltuun dhalaa arsii kaati jette suni daaba ila mucaan kun Harargeedha kun as keessa jira akka daaba taatetti beeka irraa dubbate as keessa taa'e ati garuu dayyuusa waan taateef jaartii teetuun bulchine ansiin bakka bu'ee nama tokkollee arrabsu yaadni ani qabu kana isin arrabsee dura inni dayyuusatti ta'u jaartiin bulchuu gadi bahee namni jaartii irraa dubbatu waan jaartiin bulchitee fi akkasitti beeka kiyya fixadhee jira nama biraatti carraa kenna. Kudhaafu dhiifama ganni waan akka laaftuu ilaalama. Ani yeroo waggaa 8 siin jee namni arrabsa. Anillee namni arrabsa dogongoree garuu namni arraatni wal dabra ilma namaati. Kuni dogongoraa miti amma akka dogongoratti hin fudhadhu.
akka nama waan tokko itti yaadee keessaadhaan itti himamee waan akkana ajee gadi bahiiti arsiitii keessa tokko na fakkaate waan hedduu na dhaggeeffame namni za'a lama guutuu akkamitti haadha irraa dhalate yoonuma inni dhugatti arsiite dogongoraan jecha lamaa sadii ni jira marree haadha keetii godhi marree haadha keessanii jechi kun garuu qulqullina irraa jalqabee jechuudha qulqullina irraa jalqabee za'a takka guutee irra taa'e ani amaarriin akkasiin takka Oromoo arrabsiin beeku amma Oromoo arrabsa beeku arsiin arrabsamtee jechuun baru amma amaarriinis barra afaan Oromoo kan dubbatu guutuu nu keessa amma mama 230 kan namni keenya hubachuu hin dandeenye hanqala laddan beeku if arrabsaa jira mana anis baraniin daa'u waraana bobbaasee ammas waraana ijoollee asii waa tuuttee waa dubbattu kan tufamu ani isaanillee namatti illee hin lokkaa'u ini dhagatti dhaggeeffame arra Somaaleen maal nu jedhe Affaar maal nu jedhe afaan Oromoo beekan nu keessa jiranitti arra maal nu jedhe Amaarri Tigree maal nu jedhe afaan Oromiyaa keessa guddataniiti hay Oromoo jechuun takkanaati jedhan namni wal qusachuu illee barbaachisa akka ati laaffistee laalte kanaa miti innummaanu ani innummaanu Oromummaa irraa yoo dhalate kana adda baafachuu qabdan kanaan barbaada abboota Oromoo lakkaawwachuu qabdi namichi kun kanaan jiru barbaada